milkaa'ina kan keetii eegi biyyaa baate fakkeenyaaf karaa seera qabeessaan akka deemtanii hubadhaa akka biyyoota biraallee gara biyya ammatti jettu kana karaa galaanaatiin deemulleen hedduu hin jiru. Icciitiin milkaa'ina kan keetii Maangahuu waaniin dirqama qabuu fi otuma dadhabbuun jiru, otoo arrabsamuun jiru mataa qaqqabadhee haga ta'e wayii aga guddaas jedhamu baatu haga ta'e wayii lammii qabatu haga ta'e wayii dhufee itti milkaa'ee jira. Biyya ormaa kanatti jabina nama barbaachisa. Jabina nama barbaachisa. Humna nama barbaachisa. Inni biraa immoo qilxuuma nama barbaachisa. Haadha ormaa wajjin jiraachuu waan guddaadha waan ta'eef. Maatii ormaa wajjin jiraachuu waan guddaadha waan ta'eef. Kushiinaa ormaa keessa mana ormaa keessa jiraachuun guddaadha waan ta'eef qilxuuma nama barbaachisa. Jabinas nama barbaachisa jechuudha. Jabbuu ta'uu nama barbaachisa. Biyya ormaa kanatti milkaa'uun aarsaa baay'ee nama gaafachiisa. Waa baay'ee jira. San hundayyuu immoo kaayyoo itti biyyaa baasisan galmeeffachuuf danda'uudhaaf obsa fudhachuudhaaf obsa qabaachuudha. Kanaaf Waaqayyoof haa galatu haga tokko itti milkaa'eetis jiraachis dadhabu galanni waaqaaf haa ta'u itti milkaa'eetti gabaabuma. Hayyee mee waa'ee biyya Arabaa kana osoo hin xumurreen duratti amma eegii waggaa 6 turtee ganniin biyya Arabaatee waggaa 6 turtee gara biyyaatti deebi'uu hoo yaada akkamii qabdaa? Akkasuma ganniin bultii hoo ijaarte moo akkanumatti asirraa bashannanti moo akkamime moo ijaarteefa biyya dhiiftee biraa baate? Ammaa fi biyya galuu kaayyoon biyya galuu hirumaan qaballeedha. Haala biyya keenyaa kanaatti immoo ulfaate malee biyya itti galuun nama barbaachisaa maatii ofii ni yaadna. Maatii keenya ni yaadna. Xiqqoo rakkoo biyya keenya kana wal qabatee rabbiin hojii immoo biyya keenya kana nageenya nu bu'ase biyya keenya galuuf hin oolu. Ani maatii horanne maatii si horanne ammas immoo gara fuulduraatti ka'e egaa waaqni hoo naaf kenne fudhachuun koo hin oolu ammaaf garuu maatii hin bannee barbaade maatiin horanne. Hayyee galatoomii deebisaa bareedaa naa deebifte. Akkasuma illee sooshaal miidiyaa irra hoo eegi biyya baate ganna eega taate sooshaal miidiyaa wayituma biyya jirtu fayyadamtamoo haguma biyya Arabaa kana dhufte sooshaal miidiyaa kana tiiktokis dabalatee miidiyaalee garaagaraa irra haga dhufte ganna hagam lakkoofsifteme? Sooshaal miidiyaa harka irra caalaa ergan biyya Arabaa dhufee otoo biyya Arabaa hin dhufiniin dura gara fuula feesbuukaati irratti namoonni akka ammaa kanatti ta'uu baatullee wanta ta'e gara feesbuukaatiin illee nama maxxansa dhugumaan biyya jiruyyuu feesbuuk kana fayyadama. TikTok akka ergaa biyya ormaa kana dhufnee itti dhufne egaa akkas ergaa biyya ormaa dhufne kana sooshaal miidiyaa kana dhuunfannee kun amma abbaa biyyaatti taaneetu jirra. Dhuunfachuutti dabarree. Ayya ganni waa hedduun beekamta sooshaal miidiyaa gara tiiktokii kana keessatti keessattuu jechoota jajjabaa qoosaa jajjabaa dubbattaa. Ammoo osoo akkasii qoosaa jajjabaa dubbattu waan hawaasa kan kee hawaasa Oromoo gosaan hin qoonne yeroo tokkollee waan akkasii keessatti agarree hin beeknu garuu ijoollee fuuldura jiran keessaa nama tokko taate mee akkamitti waan akkasii irraa qusattee hawaasa kee bira beekamtii argattee namni hedduus karaalee garaagaraatiin osoo amantaan hin hafin hundarraa of eeddee keessattuu amantaalee namaatiif kabajaa guddoo qabaattee bira dabartee haga amantaa namaatu deeggaruu waan dandeettu nu bira dhaabachuu namni kun amantaa kana qaba osoo hin jenne karaa kamiinuu bira dhaabachuu irratti argamta. Mee amaloota akkanaa kana hoo eessaa argattee akkamitti muuxannoo akkanaa horattee waan garaagaraa irraa of eeddee misteeka irraa of eeddee taphaa fi qoosaa dhuunfaa keetii wantoota garaagaraa keessatti akkamiin mee hagana eeguu dandeette osoo mataaf hagas hin garagalchiin?
nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Dogongorre inuma jira, hin dogongorra yeroo tokko tokko dubbii keessatti illee hinuma dogongorra. Garuu ta'ullee maatiin keetillee murteessaadha. Maatiin irraa baatillee murteessaadha. Naannoon itti dhalattellee murteessaadha. Biyyi itti dhalattellee murteessaadha. Ani ka Arsiitti dhaladhee guddadhe. Arsii keessa Arsii Bahaati isin jira. Bakkeen ani itti dhaladhee guddadhe amantaadhaan akkana wal qooduun kuni dhiibbaan amantaa kun tasuma iyyuu hin jiru. Waliin nyaatee waliin dhugaa uummanni keenya. Dhugaa dubbachuuf kana jedhee sitti himuu hin danda'u naannoo keenya sanitti. Tasumaayyuu ati amantaan kee kanaa tasumaa hin jiru. Abbaa waan fe'e amanu. Oromummaa teenya sanii fi biyyummaa sanii wal kabanyee namummaan wal kabanyee waliin jiraachaa turre. Yoo duunellee wal awwaalaa yoo gammachuun nus jiraate gammachuu keenya waliin qooddachaa. Itti aansee immoo maatiin koollee gara harmee tiyyaatiin karaa haadha kootiitiin musliima hedduutti dhalatanii guddatanii bakkeen isaaniitti dhalatanii guddatan iddoo musliimaati. Kanaafuu maatumarraa kabajni jira jechuudha. Maatumarraa wal kabajni waliin jiraanne naannoofni keenyallee naannoo akkasiitillee miti. Achumaa hin fudhee jechuudha. Hawaasuma koota irraa hin fudhee akkuma hawaasni kootti na guddise hawaasuma kootis akkasitti na guddise. Inni biraa immoo Oromummaan tun keessa kee jiraanna ni beektee tokkoffaa saba kee jaallatta taananii ani amantaarra dantaan qabu. Abbaan waan fe'ee amanu. Inni guddaan anaaf saba koodha, uummata koodha. Uummata koo ruuhii xiyyaa kana oliin uummata koo jaalladha. Uummata Oromoo namni lubbuu ofiitii ol wanni jaallatu hin jiru. Lubbuu xiyya tanaa ol uummata Oromoo jaalladha. Otoo lubbuu tee tana uummata Oromooti laadhu bilisummaan uummata Oromooti hin dhufa jedhanii lubbuu xiyya tana uummata Oromoo dubbatti waan hin deeffadhu tokko hin jiru. Ergaan saba koo jaalladhee waa'ee amantaa dhuunfadha waan ta'eef rakkoo miti. Amantaan anaaf hafuura. Itti amanuun mirgaa gizeen keessa jirrus immoo gizee mirgaati gizee dimokiraasiiti. Egaa waaqni hoo naaf kenne fudhachuun koo hin oolu ammaaf garuu maatii hin bannee barbaade maatiin horanii. Hayyee galatoomii deebisaa bareedaa naa deebifte. Akkasumallee sooshaal miidiyaa irra hoo eegi biyya baate ganna eega taate sooshaal miidiyaa wayituma biyya jirtu fayyadamtamoo haguma biyya arabaa kana dhufte sooshaal miidiyaa kana tiiktokis dabalatee miidiyaalee garaagaraa irra haga dhufte ganna hagam lakkoofsifteme. Sooshaal miidiyaa harka irra caalaa ergan biyya arabaa dhufee otoo biyya arabaa hin dhufiniin dura gara fuula feesbuukaati irratti namoonni akka ammaa kanatti ta'uu baatullee wanta ta'e gara feesbuukaatiin illee nama maxxansa dhugumaan biyya jiru iyyuu feesbuuk kana fayyadama. TikTok akka ergaa biyya ormaa kana dhufnee itti dhufne egaa akkas ergaa biyya ormaa dhufne kana sooshaal miidiyaa kana dhuunfannee kun amma abbaa biyyaatti taaneetu jirra. Dhuunfattee dabarree. Ayya ganni waa hedduun beekamta. Sooshaal miidiyaa gara tiiktokii kana keessattuu jechoota jajjabaa qoosaa jajjabaa dubbatta. Ammoo osoo akkasii qoosaa jajjabaa dubbattu waan hawaasa kan kee hawaasa Oromoo gosaan hin qoonne yeroo tokkollee waan akkasii keessa si agarree hin beennu garuu ijoollee fuuldura jiran keessaa nama tokko taate mee akkamitti waan akkasii irraa qusattee hawaasa kee bira beekamtii argattee namni hedduus karaalee garaagaraatiin osoo amantaan hin hafin hundarraa of eeddee keessattuu amantaalee namaatiif kabajaa guddoo qabaattee bira dabartee haga amantaa namaatu deeggaruu waan dandeettu nu bira dhaabachuu namni kun amantaa kana qaba osoo hin jenne karaa kamiinuu bira dhaabachuu irratti argamta. Mee amaloota akkanaa kana hoo eessaa argattee akkamitti muuxannoo akkanaa horattee waan garaagaraa irraa of eeddee misteeka irraa of eeddee taphaa fi qoosaa dhuunfaa keetii wantoota garaagaraa keessatti akkamiin mee hagana eeguu dandeette osoo mataaf hagas hin garagalchiin. Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Dogongorre inuma jira hin dogongorra yeroo tokko tokko dubbii keessatti illee hinuma dogongorra. Garuu ta'ullee maatiin keetillee murteessaadha. Maatiin irraa baatillee murteessaadha. Naannoon itti dhalattellee murteessaadha. Biyyi itti dhalattellee murteessaadha. Ani ka Arsiitti dhaladhee guddadhe. Arsii keessa Arsii Bahaati isin jira. Bakkeen ani itti dhaladhee guddadhe amantaadhaan akkana wal qooduun kuni dhiibbaan amantaa kun tasuma iyyuu hin jiru. Waliin nyaatee waliin dhugaa uummanni keenya. Dhugaa dubbachuuf kana jedhee sitti himuu hin danda'u naannoo keenya sanitti. Tasumaayyuu ati amantaan kee kanaa tasumaa hin jiru. Abbaan waan fe'e amanu.
Oromummaa teenya sanii fi biyyummaa sanii wal kabajnee namummaan wal kabajnee waliin jiraachaa turre. Yoo duunellee wal awwaalaa, yoo gammachuu nus jiraate gammachuu teenya waliin qooddachaa. Itti aansee immoo maatiin koollee gara harmee tiyyaatiin karaa haadha kootiitiin musliima hedduutti dhalatanii guddatanii bakkeen isaan itti dhalatanii guddatan iddoo musliimaati. Kanaafuu maatumarraa kabajni jira jechuudha. Maatumarraa wal kabajnii waliin jiraanne naannoofni keenyallee naannoo akkasiitillee miti. Achumaa hin fudhee jechuudha. Hawaasuma kootirraa hin fudhee akkuma hawaasni kootti na guddise hawaasuma kootis akkasittiin na guddise. Inni biraa immoo Oromummaan tun keessa kee jiraanna ni beektee tokkoffaa saba kee jaallatta taananii ani amantaarra dantaa hin qabu. Abbaan waan fe'ee amanu. Inni guddaan anaaf saba koodha, uummata koodha. Uummata koo ruuhii xiyyaa tana oliin uummata koo jaalladha. Uummata Oromoo lubbuu namni lubbuu ofiiti ol wanni jaallatu hin jiru. Lubbuu xiyya tanaa ol uummata Oromoo jaalladha. Otoo lubbuu tee tana uummata Oromooti laadhu bilisummaan uummata Oromooti hin dhufa jedhanii lubbuu xiyya tana uummata Oromoo dubbatti waan hin deeffadhu tokko hin jiru. Ergaan saba koo jaalladhe waa'ee amantaa dhuunfadha waan ta'eef rakkoo miti. Amantaan anaaf hafuura. Itti amanuun mirgaa. Gizeen keessa jirrus immoo gizee mirgaati, gizee dimokiraasiiti, gizee qaroomaati, gizee baranneedha. Dhaloota qubeeti. Dhaloota qubee jechuun afaaniin qofa odoo hin ta'in barumsas qaba qubee jechuun of keessatti. Kanaafuu ani akkuman itti guddadhes akkanuma